gaafa jaalmarroon gara lixaatti ergamu yookiin immoo zoon lixaatti ergamu isinii kan geggeesse. Inni yeroo hedduu nan bobba'aa jedhee gaaffiidhaaf iyyannoo dhiyeeffataa ture. Mucaan kun dirreedhaaf haaraa miti. Karaa kibbaa dirree ture. Baay'ee kan nama boonsuu, kan nuti itti galateeffannu, kan nuti itti faarsinuu fi itti abdannuuf jaallannu keessaa tokko ture. Yeroo sana waraanni akka hin galle kan godhe tokko jaal dhugaasaadha jedhaniiti kan sirriitti haasa'amaa ture. Nuti yoo isaan hin jirre, yoo waboon hin jirre, yoo dhalootee haaraan hin jirre, maanni bara baraan jiraannaadhaaf qabsoo goona, isaanii dabarsuudhaaf qabsoo goona, yoo aangoos ta'e, yoo biyyas ta'e, yoo wareegama barbaadde immoo qabsoos ta'e, waan hundi muka isaaniiti. Haasaan galma giddugala aadaa Oromoo suni haasaa ganiinsaatii. Asmaraarraa deebi'uun innis gantummaadha. Adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa galuu hin qabu ture. Kanaaf iyyuu gaafatama sana irratti kenninee nama filleetta jalatti ijaarree ofii keenyaan harka keenyaan jaallan keenya jennee geggeeffanne. Ammallee jechuun Oromiyaa fi walabummaatu mala yookiin walabummaatu barbaachisa, walabummaatu fayyada jettanii amantu. Kanaaf bilisummaan guyyaa tokko illee taate anutoo argannee bilisummaa keenyaan fedhii keenyaan Amaaraa fi Tigree wajjin mootummaa walitti ijaarranne nattara. Hoogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo yaada walabummaa jedhamu kaasuu hin barbaadan yookiin immoo ni sodaatu kan jedhu. Akka waan argitee hayyuu duree yookaan hoogganni biraa tokko aktiivistii akka ta'etti gaduma bahee miidiyaa marraa dubbataa ooluutiif kanuma mormaa ooluu miti dalagaansa. Erga gara biyyaatti deebitanii booda utuu baay'een turiin wal mormiin dhalataa dhufe, walitti bu'iinsi uumamaa dhufe, wal hubannaa dhabuun dhalachaa dhufe, bu'uura waliigaltee sanaatiin, waliigaltee asmaraatiin araara buusuu mannaa waraanaan walitti duuluutti dhufe. Boodarra dhaabni waraanaan ajaju hin qabu, abbootii gadaa fi uummatatti kenneera jedhe jechuudha. Yeroo sana isinis ni jirtu galma giddugala aadaa Oromootti fi magaalaa Finfinneetti jechuudha. Haalli sun immoo miira adda addaa lama uumeera. Miirri sunis karaa tokko murtee kanaan namoonni baay'een ni gammadanii murtee adda bilisummaa Oromoo waraanicha uummataaf abbootii gadaatti kennu namoonni baay'een ni gammadanii. Namoonni gariin immoo keessumaa gama hooggantoota waraana bilisummaa Oromootiin immoo dhaabni nu gane murteen giddugala aadaa Oromootti darbe suni murtee ganiinsaatii jechuudhaan yeroo isaan itti ibsaa turan ni jira. Waa'ee murtee sanaa fi yaada ergasii kenname kanarratti ergasii kennamaa ture irratti maal jettu gaafa sanas galma giddugalaa sanas waan turtanii fi haala ture sanas barreessitanii waan jirtanii fi murteen guyyaa sanaa suni akkamitti ilaalama? Waraanni nu ganee adda bilisummaa Oromoo nu ganee jedha hoogganni waraana bilisummaa Oromoo. Kaan immoo kun hojii milkaa'ina qabudha. Hojii siyaasaa karaa nagaatiin hojjechuu fi galtee gaariidha. Murtii gaariidha kanneen jedhanii jiru. Isin maal jettu? Akkamitti yaadattu? Akkin itti yaadadhu waan sana ani ofii kootii tarkaanfii gaarii, tarkaanfii sirrii bareedaadha ture. Namni nu komatu yoo jiraate namuma misunderstanding godhe waan akka keenya bakka keenya of kaa'ee yookaan bakka hoogganaa dhaabaa of kaa'ee waan sana ilaaluu dhabuurraa fagoorraa quba walitti qabu yoo ta'in tarkaanfiin fudhatame sun tarkaanfii nuuf dandamachiisaa ture, gaariis ture. Haala sana keessatti kan godhamuu hin danda'amutu gaariis ta'etu sanaa akka jedhu. Akkamitti yoonaan jettee walgahii sana dura warri maanguddootii abbootiin gadaa siinqee kuni gaafa walgahii ati jettuu sana heddummaatanii dhufan malee tattaaffii araaraa godhaa turan. Hanga dirreefaatti deemuutti waan hojjetan qaban. Barruudhaan illee yaada isaanii waan dhiyeessan qaban. Sana hundaa'uu galateeffannee fayyaa ta'aa jennee galateeffataa jabaadhaa jedhanii turame gara dhaabaarra. Amma warruma sanatu lakkoofsa isaanii dabalatanii kottaayii isin araarsinaa dubbii kana finnaa nu argamaa isin lachuu jedhanii nus mootummaas yaaman.
nuti nu araarsuudhaa fi akka ta'e ni beekna. Nami gariinis eejantii mootummaa akka ta'an ni beekna. Gariis garaa qulqulluudhaan nu deeggaranii akka godhan ni beekna. Haa ta'u garuu nami araara jibbu hin jiru. Araara kanaaf immoo keessattuu abbootiin gadaa siinqee waan jibba waan hin qabneef yaaduma gaariidha jennee amannee deemne. Shakkaa deemne garuu yeroodhaan nu akkuma nuti shakkine ta'e mana sana keessa nama jiru yoo ni lakkaa'ullee baadheeraa tilmaamumaan dubbadde walakkaa olii warra argitee jarri qopheessanii adda bilisummaa Oromoo koornar goonaa waraana galchuu dide jennee itti murteessinee altimeetamii kenninaaf yeroo hanganaatii hanganaa gidduutti waraana galchaa. Yoo kana godhuu baattan nuti isin bira hin jirru badiin keessanii gara keessanirraa wanti kun maffamee yookaan dabee waliigalteen kun balleeffame jechuutti isin beennaa jettee nutti murteessisuudhaafiti jara warra abbootii gadaa sanas keessaa gariin illee yoo beekuu baatan kaan qopheeffattee nutti jigsuudhaaf seera fiddee kabiraan akkasumattuu namni mana sana keessa guute walgahii sana dhufe faalli adda bilisummaa Oromoo kan dhaabbatu kan jaarmaa Oromoo adda addaa kan nuti wal dura dhaabbannoo qabnuu fi ijaamtuudhaan wal ilaalluudha jechuudha maajoritiin isaanii. Warri kabiraan immoo eejentiidhuma jara PP sanayyuuti jechuudha. Amma wanti walgahiin sun yaamameef yeroo hubannutti irra guddaatti akka laallettis adda bilisummaa Oromoo hanga ammaatti galchuu dhabuun keessan badiitii qabdu galchaa yeroo hanganaa keessatti yoo galchuu baattan nuti isinii wajjin hin jiru jedhanii nutti fe'anii ka'anii deemu ture jechuudha. Waan feeneyyuu haasofne isa darbe hanga feeneyyuu ibsamne haala qabatamaa jirru kamiinuu ibsin dubbiin deemee nu rajjistuuf turraan kan agarraan yeroo boqonnaatti nuti gadi baanee hoogganni gaafa sana bakka sanatti argama. Kanatu deemaa jira. Maal taanu maal goonu jennaan yoo akkas akkama jenne sana jenne humna birattis nu hubatu haala qabatamaa nu keessa jirrullee ni argu. Nuti dirree baanee waraana hin galchine jechuun waltajjii kana irratti nurraan fakkaatu. Lakki waraanni galuu qaba ni galchine jennees immoo galchuu akka qabnu ofitti muruudhaa fi yeroo gara keessatti hin galchine jennee irbuu seenuun hin dandeenyu. Haalli qabatamaa waraanni kun akka galu akka nu deeggarru nuun godhusi. Waraanni haala kana keessatti galuus hin danda'u. Nutis dirquus hin dandeenyu. Duuba waltajjii kanarratti deebisaa qabsoo keenya miini dhimma kanarraa nu dandamu maal jennaa jennee wal mari'annee dhimma kana nuti karaa keenyaan yaalle tattaafanne dadhabne karaa isaaniitiin hanqatte warra galullee kunoo kaan summii nyaachisanii kaan miidhanii facaasanii hidhaatti naqan dhaqanii ilaaluullee nu dhorkaa jiran. Kana laalee namni dhufuu hin danda'u. Kana malee hooggana keenya hidhaa jiran. Utuu hoogganni hidhamaa jiru utuu hojiin siyaasaan hojjetamiin karaan nutu kottaa jennee amansiifnee waraana sana nu duraa cufamee jira. Kanaaf waraana kana waliin qabnaa. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata Oromooti. Kan isin abbootii gadaati. Kunoo gaafatama isaa isin nurraa fudhaa. Meeshaa nu dadhabne kana isin immoo itti darbaa laalaa. Isin waraana kana galchaa kunoo keessan isinitti kenninee waan barbaachisu isin gargaarraa haa jennu. Kuni waraanas waan mufachiisu hin qabu waraana bitiree gochuusii miti. Karaa kaanii waan hin dandeenye tokko gaafatama isaaf itti hin fudhanne meeshaa yaalaa jedhanii jalattichi himuunis diinota qabsoo Oromootti hin kennine yeroo akka jenne sanas waraana immoo ni galchina jettanii dhiibbaa gochuudhumaaf ajajaan hin deemina maal yaada qabdu jedha amansiisuudhaan galchaa. Utuu hojiin karaa nagaa jiru jaarmaa jiru waraanni karaa galuu hin qabu. Dura isa kana tolchaa asii fixaa haala waraana amansiisutti immoo itti dhiyaadhaa waan nu jennus qofa miti waan mootummaan jedhu qofas miti waan isaan jedhanis irraa dhagaa. Isaanis humna qabsooti. Humna qabsoo keessaa ka qawwee baateeyyuu jiru jennee gorsinee yaada kennanneeti waan sana dabarsinee kenne. Kanaaf tarkaanfiin fudhatame sun sirriidha. Warri badiidha nuun jedhu warra dubbichi hin galleef hin hubanneefii fi akka danqaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessa jiru hin beekneedha.
Warri immoo gaarii jedhan dhugaadhaanitu arganii nu hubatanii beekanii sirrii ta'uusaa sana fudhatanii. Waan dura dhaabbannoo waan laaluuf warri erga siyaas piipiitti galan illee nu dura dhaabbatan. Piipiin illee yeroo sana akka jedhan dhabanii fudhatanii wal ga'iin faca'ullee harkanum sana galanii wal dhabanii borumtaadee koree teknikaa ijaaramte sana irratti OLF nu shawwadee nutti taphatee uummanni akkamittiin galchuu danda'ama keessaa bahee nutti taphateeti. Kanaafuu nutis waan kana keessaa hin baanaa hin ta'u jennaan lakki kaleessa murree jedhanii didanii warri teknikaa hanguma sana xiqqoo seechi dhiiban malee wanti sun akka isaan hin baafne akka isaaniif hin tolle wanti dhaabni jedhe hoogganni jedhe akkas isaan gargaaruuf hin godhin tokkichumaan baran iyyuu jechuudha. Kanaaf gara adda bilisummaa Oromootiin utuu badiillee ta'e hanguma dandamachuu dandeenyu hanguma tarkaanfii yeroo sana fudhatamuu danda'u haalli nu hayyamutu kana ture. Karaa badiin turre karaa sirrii ture. Namni badii jedhu namuma waan isaa hubatuu dadhabeedha jechuun barbaada jaalbiqil. Yaada isa gara hogganoota waraanaatiin kenname isa immoo akkamitti ilaaltume jalqaballee nu ibsitaniittu garuu isa akkamitti ilaaltu amma inni Akkam jedhan isaan? isa kana maaliif hin kaasa warri hogganoonni waraanaa adda bilisummaa Oromoo nu ganee kan jedhudha kan isaan kaasan yeroo sana. Achuun akka waan akka isin jettan kana murtii siyaasaa akka ta'e yookiin immoo rakkoo kana wal hubannaa kanaan itoo hin taane ganiinsatu nurratti raawwatame jechuudhaan ergasii kan kaampeenii guddaan godhamaa ture. Wantoonni jeequmsi tokko tokko illee kan inni kakka'aa ture wal dhabdee yaadaallee kan inni uumamaa ture. Dhaabni keenya nu ganeera kan jedhudha tokko. Isa kana akkamitti hubattan isin yeroo sana isinis asii yeroo sana deemtanii ergasiis turtanii waan deemtaniifi ergasiis immoo dirree deemtanii dirree irraas immoo deebitanii haallitu ture ni jira. Isaanis kan kitaaba keessatti kan isin barreessitanii achi deemtaniis wal hubannaan akka dhabame isa kanas kaastanii jirtu. Isa kana akkamitti ilaaltu mee yaada gama kanaan jiru? Waanuma ofittoodhaa waanuma gara keessanii deeggarteetii of tumsitanii yookaan of ittisuudhaaf dubbattanaan hin jedhin malee kunillee dubbii dhugaarraa fagooti. Hoogganni jiru dabarsee hin kennine bakka sana keessa taa'ellee wanti inni jedhe nuti galchuu dadhabneerra mee isin galchaa yoo dandeessanii ammoo waraanni itti galu akkasii miti. Waan isaan irraa sababaa jaraa sababaa mootummaa galuu dhabe malee waraanni galuu didees miti. Utuu haalli kun hin guutamin galuu hin danda'u jennee dubbanne malee karaa mee isa asmaraadhaan waliin dhufne achitti dhiisuu hin dandeenyu. Maal godhaachi? Asmaraani qabdee akka biraatti feetee galchuurra nutu galche jennee maqaa keenyaan galfachuun kabajaa jennee galchine ba'uu qaba. Abiyyi fa'aa wajjin wal ta'anii akka biraatti waraana sana yookaan achumatti hidhuu yookaan immoo asitti fidanii hidhuu yookaan booji'amaa biraa godhanii galchuu mannaa jenneeti akkasitti galchine filmaata biraa hin qabne. Achi hin baafnee Sudaan hin baafnee yookaan Jibuuti Affaar hin baafnee Oromiyaa naquu hin dandeenyu turre ka godhuu dandeenyu sanuma haalli nu dirqeera sana dirqamnee goone. Waraana tokko immoo galchineerraa san booda adda bilisummaa Oromoo hooggannee hanga haalli kun sirratutti waraanni galuu hin qabu jenneeti fuulleetti koree teknikaa duras teenye warra waraana galchuu jedhamee ijaaramne duras teenye didaa turre malee nama tokko hin galchine eenyu hin galchine. Kanaafuu balkitti ganame isa qabe. Haalli itti argitee nuti ajajuu hin dandeenyu dhuunfata keenya jala hin jiranii isaan ofii isaaniitiin jaarmaa mataa isaanii ijaarratanii of danda'aniitu jiruu nu tasteenye isaan ajajuuyyuu galaayyuu hin galinaayyuu jechuu hin dandeenyu jechuun maal jechuu? Isaan galchuudha? Isaan ganuudha? Achi taa'anii immoo kabiraa maal jedhama hin galuu hin qabu jedhaniitu akka marroofaatti dubbatama Finfinnee taa'ame. Akki kunii akki isaan itti galanii asirratuu gaafa sana galanii hin galuun hin danda'amu nutis galchuu hin dandeenyu jechuun gamsiisuudha. Finfinnee taa'ee namni kana ol maal jechuu danda'a? Isaaniitu Finfinnee taa'anii kana haala jedhu. Kanaaf warri immoo kana birayyuu darbame
Waraanni kun kophaatti hafuu hin qabu, abbaan dandi ta'uu hin qabu. Nagaatti jaallan isin jiraadhaa jedhee biratti kutee isaanii wajjiniin hojjechuudhaa fi isaan gargaaruu isaan wajjiniif dhaabbatuuf tarkaanfii fudhatee hooggana keessaa ni jira. Karaan nagaa kun nuun baasu karaa waraanni jedhu kana wayyajuu jedhee kan dhiisee isaan bira deemee jira. Tarkaanfii kana hundaa'uu qeebalaniiru inni sunoo ta'eeraa firee. Isa sana fudhatanii appirisheet godhanii jalatti hoogganamanii galateeffatanii baga nuu dhuftan hoogganoota keenya jaallan keenya isa nu keessa jirru beela daara madaa'uu du'oo keenya nu wajjin simatu nutti dabalamtaniis warri kaan nu godhaniis immoo fayyaa taa'aa jedhaniire. Diduuma qaban isaanii waan barbaadan qabaniitu hoogganicha balaaleffatanii hunda caalaa maa galan jedha akkam ta'a amma utuu isaanii asmaraatu turanii jarri sun maal godhu? Samii keessatti ol balali'anii biyya biraa dhaqanii qubatu moo mana hidhaa shaabiyaa ta'u moo ofiin gallee biyya keenyatti gallee achiin biyya keenyarraa yoo wanti kun ta'uu baate humna keenyatti dabalamnaa jenneeti kagal. Malee waan biraa miti. Kana godhuu namni yeroo godhu akkamitti waliin huban. Haqa walii beekuun beektaa gaariidha. Haqa walii namni waliin agarre bilisummaa finnaa'e maalii goona qabsoo goona jedhee waan dubbatu hin qabu. Walii beekaa, walii ergaa, dhugaa haqaa walii dubbisaa garaa keessas fagoodhaan namni walumarraa beeka walirraa hubataa beeku. Kanaaf hojiimsa diigamsaa hojii waan tarkaanfii diinaa gargaaru kan buxa dhabiinsaa kan ofittummaa kan dirree baheen himamee waan mataa ofiitii wajjin walitti ta'e qabu. Mootiivii dhokataa dhaanitu maqaa qabsootiin akkana taane akkana nu godhanii jedhama malee adda bilisummaa Oromoo hoogganni adda bilisummaa Oromoo humna kana akka inni haala haqaa fi dhugaatii fi milkii argamsiisuun alatti akka inni galu dhiibbaa tokko irratti hin goone galchuu hin dandeenyu galuus qaba jennee ni ilaallu nuti immoo ofii keenya kunoo dhumne karaa nagaa filannee karaa nagaatiin qabsoo goona jedhanii dhaabbii fudhachuu irraa kan hafe humna kanatti wanti itti dabatti murame ganame tokkollee hin jiru. Kanuma immoo kan godhuu hin danda'amu malee hin gannee isicha hiikkataniif akkana jedhanii akkana godhanii jedhanii babal'isanii maqaa dameetti baasanii waa meeqa jedhan kana ofumaati malee shiraaf ka godhame yookaan humna kana ganuuf ka godhame hin jiru. Maaliif ganna humna keenya harka isaatiin dhaabni qabsoo kanatti bobbaasee ijaaree barsiisee ramadee achi kaa'e akkamittiin deebi'ee harka ofiitiin biqiltuu kaa'e gana mootummaa dura dhaabbateeti isaanii falmee hanga danda'utti karaa danda'uun malee hin gannee walii misunderstandii gochuu yookaan immoo akeeka ifan ta'in kan dhugaatti jiru dhiisanii waan haguuggii biraatiin fakkeessaadhaaf kana jawjooti gariin godhanidha. Ajajoo waraana hunda miti kan godhu balaleeffannoo odeeffannoo akkasii kan oofu waraanne sadaafuun galle dubbiin sun fudhatama waraana biratti hin qabu. Kana nuti immoo sababsannee qooddannee waraanicha qooduu ajajaa miseensaa loltuu jennee isaan qoqqooduu hin barbaanne kana soo'isuudhaaf babal'isuuf ofittisuudhaafis dhaabni kana hojii godhachuu hin barbaanne kun waan keessaa waan ta'eef waan xiqqaa waan ta'eef diinatti warra qabsoo keenyaaf akeeka keenya kaayoo keenya dura dhaabbatu itti fuulleffannuu qaba jedhamee alaa keessaa hojjetamaa jira. Karaa hoggana dhaabaatiif kanaaf garaattiin wabootti garaa jabaatee waboo miidhuu fi ganuun qabu hogganni jiru ni rakkate ni dhiphatee wanti godhuu danda'u sanuma turee jechuuf hin jedhe. Amma haala kana irratti tokko yeroo koreen teknikaa yeroo ijaaramu koreen sun ijaaramuu dura gara kibbaatti kan bobba'e keessaa isin nama tokkodha. Yeroo sana waraanni akka hin galle kan godhe tokko jaaldhugaasaadha jedhaniiti kan isin irratti haasa'amaa ture. Karaa biraatiin immoo isin achumatti yeroo sana deemtanii gara dirreetti deebitanii gara dirreerraa deebitanii yeroo sana BBC fa'aa waliin miidiyaalee tokko tokko wajjin gaaffiif deebii gochaa turtanii. Garuu immoo yeroo murtaa'e booda isinis achi dirree keessaa akka baatanidha. Walhubannaan akka hin jiraanne kan himamu yeroo sana keessa walhubannaa dhabamee isin gara dirree sana gadhiistanii akka baatanidha
karaa tokkoon waraana galchuu didanii jedhamu, karaa tokkoon immoo waraanan waraanni akka galu taasisanii yookiin immoo waraana gananii jedhama. Karaa tokko immoo dirree deemtanii dirree keessaas haalli ta'uu dinnaan immoo deebitanii yeroo baatantu jira. Isa kana akkamitti ilaaltan? Isa kana akka haalli qabsoodhaa godhe tokkotti dhimma ba'anii qabsoo gochuu jechuudha akka waan yaallee akka waan gooneetti naa gala. Yeroo asmaraadhaa dhufuuf kaanu gariin namaa yoom deemna dafaa deemaa yoo isin deemuu baattan nan deema afaa warra jedhaa turee fi dafaa deemaa dhaqaatii warra Itoophiyaa wajjin mootummaa biyyifaa wajjin hojjedhaa jedhanii Isaayyaas faanis namoota nu jalaa dadammasaa turantu ture. Akkuma kana garamitti deemna abboo gariin keenya wal qonnellee haafnu waa warri gariin immoo adeemu waliin jedhaa turre ture. Kana gidduutti rakkatuun hin oolle haalli sun baay'ee nama dhiphisa ture. Ka qabataniif kan gadhiisan nama wallaalchisa ture. Danqa akkasii sana keessatti tarkaanfiin fudhatamuun malu waanuma goone sanaadha. Gariin keenya humna sana abbaan danii gochuu dadhabnee biratti argamneerra. Utuu biratti illee hin argamin deddeebinee marraa 2-3 yeroo haalumtii hin hammaatin durayyuu wal mari'ataa wal bira dhufaa deebi'aa turre. Yeroo sana wanti humnaa wajjin wal gahii guddaa goonee humnaa wajjin ajajootii wajjinis humna guutuu wajjinis wal argaa turre. Akka isaan nama keenya hidhaa jiran. Nama kanaaf hoogganaan hanga sadarkaa olaanaa warra akka doktorotaa fi jajjabeessaa fa'aa hidhaa turan sana keessatti namni karaa nagaa jira jedhee akkaataan kottaa galaa ijoollee namaan jedhu hin turre. Yoo haalli akkasii hanja'e ni gala. Yoo haalli akkasii hanja'uu baate immoo mootummaattis haa ta'u warra koree teeknikaa jedhanii maanguddoo ta'anii nu dhiyaatanittis kanaaf galuu dhabne jedhamee waan dhugaa waan nama liqimsamuu waan fakkaatu waan himannoof tolu himachuudha jennee wal mari'annee akkas goona jennee alatti waan sanarra ani wal mari'ataa turre malee waraana kottaa galaa jennee kakaasaadhaa fi dhiibbaatti godhaadhaa fi itti dheekkamaadhaa fi amansiisuu yaalaa hin turre. Kunoon jiru dirree jiran warri jiranis warra addunyaarra bakka biraa jiranis beeku waboo keessaa. Kana godhaa turre. Kun godhu jechuun wal ganuudha. Haala jiru wal hubachiisuu wal mari'atu akkam goonaa waliin jechuu bira darbamee hagalamu lafitti jedhamee dhiibbaa godhamee jiru jechuudha. Kanaafi boodarra sigaa haaluma wal hubannootii fi waa'ee galuuf galuu dhabuu ganuuf ganuu dhiisuu karaa nagaaf karaa lolaatiin haala hin ta'in akkasumatti yaalli keenya waliin deemuu dadhabee warra durii warra haaraa waraana lola karaa nagaa waanuma hin jirre tokko bokoksuudhaa fi kontiraaዲkshinii barbaadu isee jirtu xiqqoon antaagonize godhameetuma ittiin babal'ifamee haala gaariin tatta'in tokko uumame. Dhibbatti silaa'u akka haalli finfinnees ta'anii waraana ajajuun hin danda'amne firris diinnis inuma beekaa namis hundi waraannis beekaa nus beekna garuu there was no need of wal balaaleffachuu wal dura dhaabbachuu hojii wal godhachuu olola wal irratti oofuu diskreedit wal gochuu kun hojii ijoolleeti jechuudha. Waan hojii ijoolleetti geessu kan ammoo karaa hoogganaa dhaabaatiin waan tokko illee hin hojjetamne. Kanaaf wanti yeroo deddeebinu sana godhaa turres yaada isaanii dhaga'uudhaan nuti yaada keenya qofatu hin ta'in mee waraanni maal jedha isin akkam jettu jaallan jennee warra fagoollee qunnamtii fagootiin dubbisaa warra gidduutti argamnes walgahii goonee waliin mari'ataa turre waan wal dura dhaabbannoo wal faallaa hojjennee walirratti impoosii goone tokko iyyuu hin qabnu jechuuf hin jedhu. Amma kana wajjin wal qabsiisee gaaffii tokkoon isinii kaasuu barbaada. Kitaaba keessan keessatti argee akka carraa ta'ee suuraa tokkoon argee jechuudha. Suuraa bara 2015 natti fakkaata. Yeroo namoota gara dirreetti ergitan isinis keessa jirtu. Namoota sana keessa yeroo darbe tokko waggaa 5 dura ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan turee fi amma immoo ajajaa olaanaa ABO kan ta'e Marroo Dirribaa
miidiyaa arraata biyyaalessaa Oromiyaa irratti wantoota icciitii gurguddaa ta'aniin gad baasaa jechuudhaan gaaffiif deebii taasisan keessatti ani yeroo Asmaraarraa yookiin Eertiraarraa yeroon ergamu akka inni baduu fi yookiin immoo ofirraa na fageessuuf malee akka inni gara zoonii lixaa deemee waraana ijaaree qabsoo gaggeessuuf miti jedhee ture. Beeku ani irraata biyyaalessa Oromiyaa irraati kan hin dhaga'e. Guyyuma kana dhagaa kan isaan waraanni adda bilisummaa Oromoo nu ganee haasaan galma giddugala aadaa Oromoo suni haasaa ganiinsaatii Asmaraarraa deebi'uun innis gantummaadha. Adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa galuu hin qabu ture kan jedhu gaafuma sanadha haasaan sun kan taasifame. As keessatti qabxii ijoo ani kaasuu barbaadu akka ani baduu fi ofirraa na fageessuuf malee addi bilisummaa Oromoo nama chaalenjii godhu isa godhu yookiin immoo nama beekumsa qabu nama barate waan hin jaallanneef ofirraa na fageessuu fi na ergani malee akka ani dhufee asitti hojii hojjedhuuf waraana kana amma ijaare kana akka ani deebi'ee dhufee ijaaruuf miti kan na erganii jechuudhaan haasaa taasisanii turan. Kitaaba kana keessatti suuraa isaa kan fakkaatu tokko yeroo gaafa suuraa geggeessaa namoota kana taasistanii suuraa kitaabicha keessatti maxxanfame keessatti argeen ture. Tarii gaafa jaalmarroon gara lixaatti ergamu yookiin immoo zoonii lixaatti ergamu isinii kan geggeesse. Waa'ee bobbaa marroonii gara biyyaatti deemu waan ilaaluuni inni yeroo hedduu nan bobba'aa jedhee gaaffiidhaaf iyyannoo dhiyeeffataa ture. Dhaabnillee nama ni bobbaasaa bobbaan sun ka duraas ka boodaas miti. Humna sanarra guddaatiinis humna sanarra xiqqaatiinis utuu adda citii yeroo hundumaa namni immoo bobba'aa jechuudha dirree Asmaraarraa yookaan Eritiriyaarraa gara biyyaatti. Inni gaafataa ture. Sababaa tokko tokkoo fi dhaqee hin tolu rakkoo qabaatuu danda'a jedhamee muuxannoo inni kibbattis bakka biraattis qabaatuu danda'a ture irraa kan ka'e dhibeeffamaa harkatti didaa turan. Natti kaasee na gaafannaan ani bobba'u jedhee jaallan kadhadhee fi amansiisee humna qabnu keessaa inni nutis fillee fi innis ofiin yaada kennatee filatee akka inni bobba'uu sana gochuu dandeenya Asmaraatti. Murtii isaa akkasitti waliin geenye. Dhaqee rakkoo uumaa isa jedhu kana ani gara kootiin nama yaaddee sin agarree anis hin yaaddomne namni tokko mucaan kun dirreedhaaf haaraa miti karaa kibbaa dirree ture. Haala ulfinaa fi addaa dirreen qabdu ni beeka. Kanaafuu waan hin beeknetti deemaa hin jiru. Kanaaf murannoo qabaa. Diinillee isa beektee jirti. Ni beekti hidhaa turee hiisistee turtee biyya Ugaandaatti Kampaalaatti tattaaffii dhaabaa fi tattaaffii hawaasa Oromoo biyya sanaatiiniti ilkaan wayyaanee keessaa fuudhame mucaan sun. Sana booda Asmaraa geeffame. Booda akka amma jennu kanatti akka inni bobba'uu itti walii gallee jijjiirraa guddaa tokko dhufaa nama fedhinnaadhaan nan bobba'a jedhee bobba'u tokko waan godhus beekaa. Na ergan jedhee dirqiidhaan sodaataa yaadda adeemaa hin jiru jennee namoota tagaarte sana hiriira sana irratti argaman jalatti ramannee biyya ollaa dhannee biyya ollaa sanarraa biyya
Eertiraa sanarraa xiyyaaraan fe'amanii biyya ollaa nutti dhiyaattu geeffamanii biyya ollaa nutti dhiyaattu sanarraa immoo magaalaa biyyattii sanarraa ka'e guddittii biyya sanarraa ka'e hanga daangaatti yeroo sana wal lolaa waan turaniif gosa gosaan namni hundinuu hidhatee waan jiru waraanaaf karaan itti magaalaa guddittii biyya ollaa sanaa ka'anii daangaa dhaqan waan hin jirreef namni darbuu waan hin dandeenyeef chaartara xiyyaara kiraayeffannee magaalaa guddittii biyya sanaarraa fuudhanii hanga daangaa Oromiyaatti akka Dirooppii godhan lafa irraa miillaan deemaniin akka ga'an goonee dhaabni galaa yeroo hanga jalqabaatiif isaan ni gargaara jedheettaman wayyaa kan nama gammachiisu ramadee fi ergaman. Sana booda yeroo dirreetti deddeebi'anii achirraa wal faana yaa'uu hin danda'anii tokko lamaan sadii yeroo deeman karaatti rakkinni isaan mudateera ergachi ga'anii rakkinni mudateera haala baay'ee hadhaaf ulfaataa keessa darbaniitu innis dandamatee as ga'ee haala qabsoo ulfaataatu karaattis ergachi ga'aniis isaan mudatee qunnamtiin keenyas ergasii as cituun ni jira wareegisaa inni kafalan keessattuu warra dandamatan keessaa inni tokko innis kafalee baay'ee kan nama boonsuu kan nuti itti galateeffannuu kan nuti itti faarsinuu fi itti abdannuuf jaallannu keessaa tokko ture. Hanga kontaaktiin immoo argameef danda'ametti namatti simuufiidhaan biyya alaas innis qunnamuu jaallata. Achis qunnamuu ayyamuudhaan warri qunnaman sunis akka inni gargaaran biyya keessaas biyya alaas godhaa waan sun akka dandamatee hanga yeroo 2018 sana ga'amu godhame achumaan egaa haalli beektu kun ta'ee babal'ate dubbiin jechuudha. Kanaaf akka deemee ofirraa oofuudhaaf wanti jedhamu hayyuun dubbii chaalenjii nama godhu kan waan akkasii oofu kan jedhu hedduutu jira. Isa qofa miti kan isa chaalanis warri chaalenjii godhanis numa jiru. Baay'ee kiloozilii ofitti maxxanfame kan dubbifamuuf kan yaadarraa fudhatamuuf hojiin hojjisiifamaa ture malee nama wanta akkasii ture miti. Kana dhugaan dubbanne inni yoo dubbate ta'anillee dhageenye wanta akkasii sun hin jirtu. Ammoo waan biraas maal godhaa? Dhaqeetuma qabsoorraa qooda fudhatu innis qabsoo godhu jedhameetu malee muraa murteessaadha dhaqee laaqee dacheef samii galagalcha jedhamee namni salaaluus hin jiru. Maaliif shakkama? Hundi keenya nagaa moo walii qabna? Innis harka diinaatti hidhamee waa meeqa keessa kan darbe kan nuti amannuu fi lakkaa'annu keessaa tokko. Kanaaf iyyuu gaafatama sana irratti kenninee nama filleetta jalatti ijaarree ofii keenyaan harka keenyaan jaallan keenya jennee geggeeffanne. Waanuma akkasii kana godhuudha jechuudha. Kana godhuun dhaaba kana gadi tubuu biyyatti deebisuu biyya nama qabaatuun qabsoon biyya keessaa jabaatu qabdi kana furmaata jechuutti amanuurraa dhaabni akkuma sagalu kana karaa ji'a adda addaatii fi achiinis godhaa ture. Kanaaf dubbittiin sun dhugaa miti. Yoo jedheera ta'ee waan dhugaan jennee obbolummaadhumaan jaallummaadhumaan ilma Oromoo dhaqee waa jijjiiru jechuudhumaan wal bobbaafanne malee nuyi kan bobbaase warra akka jedhuun sana miti. Kanaaf dubbiin sun hin jirtu siin jechuuf. Amma suuraan kitaaba keessanitti barreessitan suni kan inni keessa jirudha jechuudha miti tarii gurraacha waan ta'eef bilaakii kalarratti waan ta'eef. Inni keessa jira sana viidiyoodhaan qabna waan walaammannee nagaa walitti dhaabnee makiinaa seennee dirree xiyyaaraa dhaqamee deeman kan sanarra badhaa hunda qabna. Amma tumti nagaafannaan malee dhaabni sanis jaallan hafanis kana guddaa goonee takaaroo akkana jedhee akkasiin jennee abaluu kana jedhee waan silaa waan tasumaa uumamuu qabnu nami maal jedhanii garaanii naachaa. Baay'ina jalaan lafa jalaan wal beeka wal quba qabaa moo maal jedhan waan hundaa beekneetu akkasumatti itti deemnu malee rakkina hin jirre uumanii dubbii kana gochuun dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi akkuma irraa baratuu dhabuu waa'ee qabsoo maarraa beekuu dhabuu waan jiru rakkoo furuu dhiisanii kabiraa uumuu diina utuu lafa jiruu diina hin barbaachifne yoo haasaadhumaan hojiidhaan miti duula ololaatiin miti maallaqaan miti qawweenii miti.
afaanumaanuu walirra duuluudhaaf kana hojii godhatanii yeroo balleessuun waanuma qaanii tokkoo kanaaf hanga ammaattis dhaabnii mucaa keenya ilma keenya waan guddisne waan bobbaafne tokko deebinee jalaa miila dhoofnuuf hin qabnu. Warri kana keessa dantaa argachuu barbaadanii walitti nu diruudhaaf akkas isin godhan isaanii jennee isin gargaaruu dhiibne duru amma isin gargaarra gaanutti isinii jira jedhanii amma deebi'anii garuu waliin ga'uu dadhabanii wal diigaa wal facaasaa oolan kun nuti diigamsa akkasii akka hin jiraanne akka wal horannu akka tokko ta'amu nu wajjin tokko ta'u miti. Dirree lolarra taa'anii wal ajjeessaa wal madeessaa wal adda akka hin baafne tokko ta'anii akka waliin jiraatan akka waliin du'an gochuudha fedhiin keenya. Ofii waan nuuf isaan gidduutti tokkummaa dhiisi dura. Toltuudha yaannaaf. Isaanii jennee miti ofiif jennee Oromoof jennee qabsoo keenyaaf jennee toltuu isaanii yaadna. Hamtuu isaanii yaaduu hin dandeenyu akka inni jedhu kana hunda abbaan ilmaaf godhuu hin dandeenyu. Ilmaan keenya isaan ilmaan keenya ilmaan biraa miti. Kanaaf amma kana anillee natti ulfaataa man dubbadde har'a malee illee hin dubbanne dhiifama naa godhina gaafannaan manni dhugaa jiru sitti mee eeyyee warra wal bobbaafne keessaa inni tokko isin jechuudha. Haalli kun garuu mooraa qabsoo Oromoo keessatti rakkoonni uume tokko tokko inuma jiraata. Keessumaa namoota ala jiran kana keessattis biyya keessattis yoo ta'e yeroo adda addaatti wal dura dhaabbannaan yaadaa tokko tokko ni jira. Gaafa karaa dhaabaatiin karaa adda bilisummaa Oromootiin yaadni furmaataa tokko gaafa dhiyaatu karaa tokko immoo yaada sana mormuun ni jira. Yaadni kan biraan tokko immoo ammas hin dhufa yaada sana wal mormuun ni jira. Kana gidduutti burjaajina adda addaa inni uumama. Keessumaa namoota ala jiran kun qabeenya isaanii yeroo isaanii aarsaa godhanii qabsoo kanaaf tumsaa turaniiru. Garuu amma sababii kanaatiin sababii wal dhabdee yaadaa kanaatiin walirraa faffagaachuun tokko tokko ni jira. Yaadaan walitti dheekkamuun miidiyaa irrattis walitti dheekkamuun waan akkasii kun ni jira. Isa kanaaf furmaata isaa fi waan kana furuuf hunda caalaayyuu isin abbummaan isinitti dhaga'ama. Qabsoo kana keessatti waan hundi keessan qabsoo kanadha. Qabeenyi keessan eenyummaan keessan hundi isaa qabsoo kana waan ta'eef akka nama abbummaa isinitti dhaga'amu tokkotti waan kana furuu fi yaalii isin gochaa jirtan jira yaalii isin gochaa turtan jira kan jedhu yoo nu kaastanii gaaffilee lamaan sadan tokko qofatu naafee hin xumurra. Baay'ee gaarii kana utuu uumamuu baatee ni jaallannaa haala kanan isaanis miti nus miti haaluma qabsoo haala Itoophiyaa keessatti dhalatetu kana fide. Kana immoo walii beekuu dhabuun ni jirti. Karaa biraatiin wanti kun dhalatuu isaatiin hanga danda'ametti beenzina itti dabaluu dhabuu furuu haalli keessa jirullee dubbachuu namatti hin dhiisu. Yoo dubbachuun iyyuu immoo jiraate waan miidiyaatti ba'anii akka amma jenne kanatti dubbachuun immoo mudaa qaba waan ta'eef karaa mamaluu walitti dubbatanii akkuma jette nuti hangafa warra argitee of qusatuudhaa fi waa balleessuu irraa eeggatee dubbatu keessaa tokko ta'uu akka qabnu ofirratti beennaa. Kanaaf nuti yoo isaan hin jirre yoo waboon hin jirre yoo dhalootee haaraan hin jirre maanni bara baraan jiraannaadhaaf qabsoo goona isaanii dabarsuudhaaf qabsoo goona yoo aangoos ta'e yoo biyyas ta'e yoo wareegama barbaaddee immoo qabsoos ta'e waan hundi muka isaaniiti. Nuti garuu dirree irratti facaasuu akka malutti isaaniin ga'uu hanqatuu irraa of tiksuudhuma jechuudha qooda fudhanna malee namuma argitee akka dulloomuun jiru akka dadhabuun jiru akka du'uun jiru warra beekuudhaaf agarreerra hojiidhaan jaallan hedduus moggaatti hidhamnee jirra. Kanaaf waan gaddeebinee ilmaan keenya saamnu hin qabnu. Garuu yeroo namni walii dhiifama naa godhiiti akka isaa maluun alatti yeroo ta'u namatti dhaga'amu yookaan nama aarsuu yookaan waa balleessuu ta'uu isaanuma agarra. Kana xiiqii qabannee loluudhaa fi tarkaanfii ni mala jedhamullee kan afanfaajjii keessaa saba baasu uummata keenyaaf qabsaa'otallee baasu fudhaturraa hanga malee hanga barbaachisu ol of qusanneerra. Maaliif of qusanna?
wanti kuni parpasilii hojii kooti jedhamee rakkoo hin jirre uumuudha malee rakkoon hin jiru. Wanti nu goonu immoo rakkoo jirre sana gabbisuudhaaf bokoksee xaaxessuu malee waan fayyadu tokko illee hin qabu. Maali rakkoon mee? Akkamitti namoonni farroonni gantoonni dhaaba kana gufuutti ta'aa jiran hundinuu tarkaanfatoodhaaf qabsaa'ota ta'anii miseensonni dhaabaa mee hoggana qofa miti bara. Miseensi dhaabaa hundinuu kan ijoollee sirrii hin jirtan jedhu akkamitti komatama? Maaliif komatama? Oromoon yoo akkasitti jiru maaliif komatama? Hoggana adda bilisummaa Oromooti jedhame. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo maal godhe? Kanaaf namoota argitee dhaabaa fi humnicha adda baasuu barbaadanii lachuun keenya yoo akka walitti hin obsine akka waliin hin milkoone godhuu barbaadan jala kaachuun ibsana dhugeeffatanii fudhatuun waliin utaaluun karaa badii malee karaa jaarsaa karaa jabinaa miti. Kanaaf nuti waan hundaa'u ijoollee kan harka jiraata borii. Namatti jiramu kun itti fufamee waa godhamus karaa isaaniiti. Gaafa nuti qaamaan lubbuun hin jirre kasaaniiti biyyees qabsoonis. Kanaaf kana keessatti ofuma akkas tattaana malee yoo rakkoon nu jiraate ni furama. Amma immoo rakkoon nu wal nu dhabsiise hin jiru. Maaloo isnaa jenneetuma teenyee caqasaa turre tarkaanfii tokko sanga dandeenye kan ijaaraa ta'e fudhataa turreerra. Ammas tarkaanfii ijaaraa ta'e ni fudhanna. Wanti kun bakka ga'u hin qabu. Wal dhibdee hin barbaachifneef hin jirretu akka waan wal dhibdeen jiru fakkeeffamaa jira. Kana immoo haquunii fi furmachuun inni dhibuu nuti qooda keenya ni gumaachina. Haalli nu dhugaan jiru iyyuu deemee yeroo hundumaa dhugaadhuma immoo yeroo hundumaa karaa sirriitu milkaa'a. Abbaan karaa dharaa hordofe hamtuu yaadee hojiin saaxil baasaa. Uummanni kunis hundinuu faana dha'aa jira. Miseensis uummanni bal'aanis deeggaraanis bakki dhugaa har'a ni beekamti boris ni beekama. Karaa dhugaarraa maquudhaa fi wareegama ijoollee keenya ijatti godhuu barbaannaa. Ni furraa ni furamaa inni nu ofiinuu amma furamaa jira. Xiqqoosee walitti duuluun kunillee adabatamaadhaa fi dhiifamaa jira nutti fakkaata. Fayyaa ta'anii daran isaanis bilchilaa horatanii nuti immoo akka ijoollee keenyaatti isaan tiriitii godhuudhaaf of qopheessinaa. Waan gara keenyaa ni gumaachinaa inni furamaa jedhee nabdadha. Ayyee gara xumuraatti haa geessinuuti gaaffilee adeemsuma qabsoo fi kaayyoo kana hojii wal qabatanii wantoota lamaan tokko kaaseen xumurraa. Ammallee isin Itoophiyaan impaayeradha jettanii amantuu jechuun kanaan dura amma impaayera Itoophiyaa jedhamaa ture akkasitti miidiyaa irrattis yeroo ibsamu hunda akkasumatti ibsamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu impaayerri Itoophiyaa kun impaayerummaan isaa diigameera. Erga mootummaan Haayile Sillaasee kufee impaayerri diigameera. Erga dargiin kufee immoo inumaayyuu gara sirna federaalizimiitti yookiin immoo gara sirna federaalaatti dhufeera. Amma Itoophiyaan rippaabilikadha malee impaayera miti kanneen jedhan jiru. Isa kana akkamitti ilaaltu hubannaa kana? Falmiin kun falmii siyaasaa ta'ee yeroo adda addaatti waan ka'uufi tarii kana keessattis yaada keessan xiqqoo akka nu gumaachitanii fedheen. Gaariidha. Bal'aadha. Gabaabseetuma waan ati na gaafatte irraa waa jechuufi eeyyeen akkuma impaayeraatti ni ilaala. Maaliifi jarri kaleessa impaayera turte har'a impaayera miti jechuu qofatu hin ta'in takkumaayyuu impaayera hin taane warri jedhanii jiru. Turteettis erga yeroo gara boodaa kana immoo maqaadhaan waa tokko jijjiirame hojiidhaan jijjiiramuu dhabuun waan jiruuf hin jijjiiramne achuma jirtidha kan dhaabbiin keenya. Wanti akkana jennuufi sirna koloniitu akkana nu godhaa jira jennee haa dubbannu malee sirna waan jedhamu tokko nama tokko ka deemu yookaan maqaa tokko yookaan qaama tokko kan of danda'e miti bara. Sirna yeroo jennu akkaataa oolmaa bultii jireenya keenyaa, bulchiinsa uummata keenyaa, saamamuu uummata keenyaa, afaan keenya, aadaan keenya, seenaan keenya ukkaamamuu, cunqurfamuu sana achi jalatti akkas taane kanaafitu waan achi jalatti taane sana itti fufaa waan jiruuf irraa bilisoomna jennee dubbanna. Hanga gochaanii sirni kolonii suni nurratti oolchaa jirutti impaayerri suni ergoodhuma impaayera sanaati itti fufuma sanaati jechuu keenya.
waan tokko tokko maqaadhaan jijjiirameera dhugaadhaan immoo hin jijjiiramne jechuudha. Maali ruuci miidhaa isa kamtu gahaa yoo jettee na gaafattee namni hin beeknes hin jiru isa durii oltu jira. Dirribaatti waan tokko tokko godhu irraa xiqqoo ishee kan of qusatamuuf fedhinnaa hamileen itti qabaatamee kun haqaa biyya kanaaf toltii walqixxummaan namaa jiraatuudhaa fi jedhanii bulchiisa gaariidhaan namaa kenninaadhaaf utuu hin ta'in riizistansii dhufu waan sun itti fidu ilaalanii waan tokko tokko irra dibaa godhaa jiru. Sanarraa kan hafe waan tokko kan Oromoodhaaf ta'aa jiru yoo jijjiirama bayyanoota sammuusaa gabroomuu diduu bayyanatuusaa ta'e malee Oromoodhaaf wanti dabalame hin jiru waan hir'ate malee. Kanaaf diteelii isaa hundi dubbadhe ni dheerata. Gabaabduutti garuu isheen sun fakkeessaadha kijiba malee dhugaa miti. Nuti maqaarraa miti kan dhimma qabnu riyaalitii objektiivili lafarratti raawwatamu kan uummata keenya irra gahaa jiru kan nurra gahaa jiru irraa kaaneeti dubbataa jirra waan ta'eef roorroon sun hin jijjiiramne gaafa roorroon jijjiiramtee hafti sun isaan sunis jechuudha. Amma yeroo ammaa kana dhimmoonni walabummaa Oromiyaa wajjin wal qabatan yoomiyyuu yaada xumuraarraa hin ga'amne jechuun falmii yaadaa inuma jiraata. Walabummaan Oromiyaa bara ammaa kana keessa hin yaadamu kanneen jedhanii jiru. Haala yeroo ammaa addunyaan keessa jirtu haala globalizeeshinii kana wajjin wal qabatee addunyaan biyya haaraa uumuu hin barbaaddu kan jedhu sababa dhiyeessu. Kunis immoo hariiroon dippiloomaasii biyyootaa waan jeeqamuu fi biyya haaraan yoo uumamte sanaaf jedhanii akka biyyi haaraan uumamtu hin barbaadani. Keessumaa biyyoonni super paaworii ta'anii jedhanii kaasu. Gama biraatiin immoo Oromiyaan Itoophiyaa keessaa yoo adda baatee balaatu isheetti dhufa. Biyyoota ollaa naannolee ollaa wajjin wal dhabdii, biyyoota ollaa ishee daangessan kana wajjin wal dhabdii, lolatu karaa hundaa kallattii hundaan itti ka'aa waan ta'eef walabummaan Oromiyaa hin barbaachisu. Itoophiyaa keessatti yoo jiraate Oromoon yoo biyya walabaa ijaarrate caalaa fayyadama kan jedhu yaadi ka'u ni jira. Kanarratti maal jettu bifa ifa ta'ee fi bifa gabaabaatiin? Wanti kun waan hin danda'amne akka fakkaatu malee miti. Wanti murteessu waan tokko ka dandeessisu qabsoodha, hojiidha. Oromoon waan kana waan nuti jennu kana waan Oromoon irra guddaan isaa qalbii isaa keessatti jedhu kana yoo barbaade hojiitti hiikuu barbaade ani dhugaan siin jedha akkuma se'urraa yoo dubbadde overnight waan torbanoota yookaan guyyoota keessatti fixatu malee waan baroota fixatu miti. Dubbiin murteeffachuudhaa fi tarkaanfii barbaachisu qabsoo godhanii fudhachuudha. Meennichi halkan tokkottii fi waggaa tokkotti ji'a tokkotti jennu kun yoo hafu Processii madheeraadhaan yoo ta'e it is waanuma possible waanuma danda'amu. Tokko karaama hidhannootiin lolaanuu akkuma kan Eertiraa kan Tigree kan biraa sanatti ta'uu waan danda'u biyya biraatti ta'e hin ta'a tokkichumaan. Waan Oromiyaatti wanti diduuf tokko hin jiru kan biyyaanni ta'ee ta'uu isaatiin addunyaatti balaan hin buune balaaleffannoon jibbansii duulli waan biraan taane bulchiinsuma badaa irraa sana ofirraa fayyisuu irratti waan karaa jaraa ta'e malee. Lakkii karaa immoo nagaas yoo jette danda'amuu san nan mul'ata. Akkamitti? Karaa nagaa qabsoo goonaa jennu. Karaa nagaa qabsoo goona yeroo jennu filmi mootummaa ni heera lafaa qabu qaba kan waan kana deeggaru. Yoo deeggaruudhaan baatee heera sana keessa iyyuu jirre haaraatti gaafannee akka nu galu godhuu ni dandeenya. Kana uummatatu himataa heerri fedhii uummataa irratti hirkateetu tolfama. Kanaafuu heeratu jira, hayyamatu jira. Hanga fottoquutti hiree fi murteeffachuu jedhame. Mootummaa keessa galamee karaa nagaa qabsoo godhamee mootummaan haqa qabeessiniin mootummaan uummataaf dhaabbate uummataan filame tokko utubamee inni kun waanuma seerri hayyamu riferendamiin akka qophaa'u akka hojjetamu akka maali
godhamu hayyamamee seera tun cabsiin seera biyyaatiin heera biyyaatiin riferendamiin godhamee bilisummaa barbaadamu konfedereeshinii barbaadamu federeeshinii barbaadamu bulchiinsa akkamitti ta'a akka jedhamu ka paartiileen yookaan uummanni fedhee akka irratti yaada kennatamu tolfamu irratti hiriira galfamee isa sana keessaa sagaleen irra guddaan uummataa akka filate haa ta'u jechuun akkamitti cubbuu ta'a akkamittis immoo waan hin danda'amne waan hin argamne tokko akkamitti ta'a diduudha jechuudha malee haqa mitii karaan isaas hin baasu cufaadhaa jechuun akkamitti cufaa ta'a kun seeraan deemuun akkamitti cufaa ta'a kanarratti uummanni hin barbaaduu yoo jedhame achitti barbaaduu dhabuusaa agarsiifatu. Karaa biraatiin addi bilisummaa Oromoo Itoophiyaan akkasitti bultu jedhee seera tumee sagantaa tumee heera baafatee qabsoo godhuu gadhiisee fi kabajaa uummataa ollaa isaatiif qabuuf malee bilisummaa isaanii jibbee miti. Isaaniif illee kafeenu nuti kanuma finfeenuudha. Hunduma isaaniitiif malee tokko tokko keessaa miti. Hunda isaaniitiif waan of hinfeenu kana isaaniin fedhaa jirra. Nuti akkas ta'uu barbaadna waan keenya irratti murteessina dhimma keessan gallu nuufis wal madannee waan nuu ta'u lamaan keenya immoo taana waliin. Sun fedhii keenya lamaan irratti hirkata. Isinis yoo kana carraa kan argattan maal isin miidha? Namni lakkii nu miidhaan barbaannu jedhu jira. Namni bilisummaan gaarii miti jedhu addunyaa kana. Bilisummaan gaarii miti waa balleessaa isa jirurra. Bilisummaan waan gaariidha. Waa tolcha malee bilisummaan waan balleessu. Tokkummaa bilisummaa boodaatu tola. Walii wajjin jireenya irratti walii galanii sirnaan hunduu godhate malee namatti fe'uudhaan ta'uu hin qabu jechuun karaa tokkummaa karaa uummanni Itoophiyaa wal jaallatee waan haaraa diriirfatee itti waliin jiraatu yaada dhiyeessaa jira bilisummaa. Oromoo filmaatii Itoophiyaa wajjin jiraatu filmaata keessan galiin hin jenne yoo galee uummanni keenya sanas fudhate tole jenne. Kanaa olii gabrummaa barbaannaa nuti hin bilisoomnu qabsoon goonuu akka feetan nu godhaa jechuu diddanii yoo ta'e malee politikaan kaasina gaaffii dhiyeessina jechuu yoo ta'e malee kun cubbuu qabaatee ammas waan hin danda'amnes waan hojiitti ni qabnes ta'e miti jechuudha. Olloota keenya immoo fidhinnaa irratti fuuldura yeroo carraan isaa argamu walqixa wal bira teenyee hunda isaanii wajjin tokkoon isaanii wajjin wal mari'annee waan fedhu waliin ta'an bilisummaa irratti. Walabummaa irratti kana isaanis cubbuudhaa badiidhaa nu miidhaa jedhan egaa gaafa walitti baanee walirraa dhageenya ammaaf abdiin keenya namni tokko dura hin dhaabbatu akeeki keenyas eenyuun illee miidhuu nuufis miidhaan qabu waan hojiitti ni qabne piraktikaal waan hin taane waan kijibaa miti waan afaan qawweetiin nurratti fe'uu barbaadan yoo ta'e malee. Ammallee jechuun Oromiyaa fi walabummaatu mala yookiin walabummaatu barbaachisa walabummaatu fayyadaa jettanii amantu. An akka nama tokkotti walabummaa akkasii namana. Maaliifin akkas amanaa walabummaa taanee achi baanee Oromiyaan kophaa jiraattu qofatu hin ta'in akeekan namaa wajjin Oromoon saba biraa wajjin jiraachuu jedhuufillee utuu guyyaa tokko bilisoomne yookaan waggaa tokko bilisoomne sana booda deebinee walii galtee irratti marii irratti tokkoomnee fedha. Maaliif ka dhugaatii eenyullee nurratti hin feene tokkummaa dhugaatii jechuun. Kanaaf bilisummaan guyyaa tokko illee taate anutoo argannee bilisummaa keenyaan fedhii keenyaan Amaaraaf Tigiree wajjin mootummaa walitti ijaarranne nattara. Kanaaf hin kaasaa dhiyeenya kana hoogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo dhimma walabummaa Oromiyaa kaasuu yookiin dubbachuu ni sodaatu kan jedhu miidiyaa irra deddeebi'aa ture. Namoonni yaada akkasii kaasanis ni jiru. Hayyoota fi akkasuma kaasanii hoogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo yaada walabummaa jedhamu kaasuu hin barbaadan yookiin immoo ni sodaatu kan jedhu ni kaasu. Isa kanaaf immoo yaada adda addaatu jira. Yaada wal dhahaatu jira. Waa'ee hiree murteeffannaa kaasu malee waa'ee walabummaa Oromiyaa hin kaasanii. Akka dhaaba siyaasaatti hin taane akka dhaabbata deeggarsaa yookiin akka dhaabbata tola ooltummaa tokkootti yaada isaanii fakkeessanii yoo akkas ta'e akkas ta'a yoo akkas ta'e akkas ta'a irraa kan darbe Oromoof kanatu barbaachisa kanatu isaaf mala kana argamsiisuuf qabsoofna galmi keenya kanaafi jedhanii ifatti yeroo dubbatan baay'ee mul'atu.
Kanaaf burjaajii guddaan mooraa qabsoo Oromoo kana keessaa ni jira. Hiree murteeffannaa mootummaan Itoophiyaas ni jedha. KFO'nis ni jedha. Addi bilisummaa Oromoos kanuma jechaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoos kanuma jedha. Wanti ifatti walabummaa Oromiyaa jedhamu mooraa qabsoo Oromoo keessaa ba'aa jira kan jedhu yaaddoo jira. Kana maal jettu? Kana akkuma tu jette miidiyaa irratti dhiyoo kana addi bilisummaa Oromoo dhaabbisaa akeekasaa ibsuu ni sodaataa of qusataa kan jedhu tokko dhaga'eera. Ilma Oromoo kan inni kabajuu fi jaalladhuu fi haasaan isaa natti mi'aawu tokko obbo Jamaal Jamaal Ganamoo isaa akka jedhu dhaga'eera. Dubbii isaa natti tolanii jaalladhaa. Siyaasaan Oromoo illee waan galeef natti fakkaata. Yeroo hedduu haasaan isaa natti tola dhugaadhas. Uummanni keenya illee irraa benefitii godhan natti fakkaata. Garuu bakka dheengadda waa dubbatu akkitti inni adda bilisummaa Oromoo dhiyeesse suni dogoggora qabdii dhumarratti ni ibsa. Adda bilisummaa Oromoo keessatti akkuma sila badhanaan tuna gaafattee kakaasnee dubbannetti dubbiin Itoophiyaa dimokiraatessuu yookaan immoo dhimma keenyachuma keessaa fixachuu bilisummaa guutuu kana nu barbaachisu yookaan qabsoon hidhannoo nu barbaachisu jedhu kun akka itti biqilteef hanga deemne dubbanneef. Isheen kun dhibbaa dhibbatti nu seenne nu keessa hin jirtuu hin jennu. Karaa biraatiin immoo dhugaa dubbachuudhaaf ofirraa ittisaa hayyisaa wal dura dhaabbataa lafa keenya jirra. Kana keessatti adda bilisummaa Oromootu kaayoo kanaa fi waboodhaa fi adduma bilisummaa Oromoo mataasaa kana akka ilmaaniitti ilaalaa akkasitti shuruursa harkarratti baata beektaa adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf nama kaayoo kana bira babba'uuf akka biraa jedhu tolereetiin godhu tasuma. Malee akkitti amma jaalleen coofaan dhiyeessan kuni baritis normaal waan ajaa'ibaa miti siyaasaa keessatti. Dubbiin nuti jennu maaliifiti utuu qaama dubbiin ilaalutti dhiyeessanii murteessisiifatanii wayyabaan poolisii dhaabaa ta'ee yookaan murtii ta'ee qajeelfama ta'ee hojiirra akka oolu murtaa'iin ittuma mananiidhaaf yaadaniidhaaf. Kun yaada kooti, yaada mataa kootiitti jedhaniituma utuu hoogganaa dhaabaa ta'anii deemanii babal'isu tarkaanfii fudhatuudhaan wal dura dhaabbanna malee maaliif kun ka'ee maaliif sun ta'aa jedhanii nama diinoomfatuun nama kobatuun siyaasaa fleksibilitii sana dhabuudha. Kanaaf hantuuyyuu hin qabdu adda bilisummaa Oromoo immoo itti wal dhabee jara kanaa wajjin hooggana isaati hooggana wayiillee jarri kun hooggana isaatti dhabee isaan dhabee moggaatti ba'anii har'a ba'achi taa'anii as duqeequ. Maanni jechuudha kun addi bilisummaa Oromoo walii isaarraa kaayoo kanaa fi akeeka kana akka fardeessu akka dura dhaabbatu hojiin agarsiisutti jira. Sana bira darbii wanti murteessaan afaan namaarraa sagantaarra isa jiru heerarra isa jiru sanaa heerarraa akkasitti qabu. Ifa haala ta'een. Sana bira darbii miseensonni adda bilisummaa Oromoo qondaalonni adda bilisummaa Oromoo hoogganoonnis yeroo adda addaatti okeeshinii tokko tokko irratti inuma ibsu inuma barsiisus. Yoo alagaan nu gaafate sitti minaaf irrattis himaama jirra. Amma warra akka Jamaal fa'aa kan qondaalli himu kan miseensi himu kan barruurraa argu dhiisee akka waan argite hayyuu duree yookaan hoogganni biraa tokko aktiivistii akka ta'etti gaduma ba'ee miidiyaarraa dubbataa ooluutiif kanuma mormaa ooluu miti dalagaansa. Karaa biraatiin qaamota jiran kun kan dhaabaatii dhaabatu na barsiisee dookumentii dhaabarra jira. Kun dhaabbii dhaaba adda bilisummaa Oromooti dhaaba keenyaatii jedhee utuu namni dubbatu lakkii inni kun kan dhaabaati miti jedhamu miseensa miti jedhamu dubbii daraa dubbata jedhamu haasaa namaatu sicha sagantaa dhaabaarra jirurra caalamu yoo jiraates maal sodaadhaafiti
afaan keessas qaqqabatamaa gaafa duraas nami kan nuufa jedhu akka jedhan jedhamee yaada namaa jala fedhii namaa jala deemuudhaaf kun godhamee miti. Kanaaf bakka sanatti ofumaa xiqqoo ishee haarshii ta'e adda bilisummaa Oromoo irratti amala inni qabu keessaa tokko nama hundumaa'uu qeequudhaaf ugga. Tokkollee kan inni harkarra qabu hin jiru. Firaanki ta'uunsaa gaariidha. Adda bilisummaa Oromoo immoo inni kan biraan akka salee jette sanattiti karaa hin baafne karaa waggaa 1960mootaatti dubbatanii karaa dulloomaa karaa maalii jedhee duula adda bilisummaa Oromoo irratti godha. Karaa kaan immoo hin sodaatanii hin ibsanii maalitti hin jedhani ittuma jiramaa jechuudha. Akka biraa nama haasofsiisa yoo hedduu wal dura dhaabbanna inni walirraa fagoon jirru walumatti dhiyoo jirraa yaadi keenya walitti dhiyaata garuu wal qusatuun kireediitiis walii kennuun siyyuu argitee isumatu barsiifatee akka tamma haasoftu kana si godhee isiinis si ga'ee kanaaf kaa'oo kana lakkifne adda bilisummaa Oromootti jira. Kanaaf akkasittiin haa hubatamuu qeeqa akka malee walirraa qusatuun gaariidhaan jedha ilma kootiini yookaan qotee kootiini. Namni biraa warra akka jedhaa jirus akkasumaan erga akkasii dabarsaa asumatti hin dhaabu. Hayyee egaa baay'een isin galateeffadha. Sa'aatii dheeraa kana yoo xinnaate sa'aatii 4 ol bakka tokko teenyee akkasitti haasa'uun keenya baay'ee waan dinqiidha. Nama guddaa kana akkasitti sa'aatii dheeraa amma kanaa kana teessisuu kootti baay'ee dhiifaman isin gaafadha. Baay'ee nuuf kolchaan isiniin jedha. Carraa mana argadhe kana fayyadameetiin wantoota gaafachuu qabu yookiin waan qopheeffadhe kana xumura jedheetu mani itti cichee isiniinis sa'aatii kana hunda isin teessise. Ani xumureera waan hin qopheeffadhe tarii wanti dhuma irratti hafe jettanii yoo jiraate carraa isinii kennee qophii keenya goolabannee yeroo biraa walitti deebina. Yaal Biqilaa baay'ee galatoomisitu galata guddaa qaba hojii kana irratti. Kitaabni barreeffamee yoo dubbifamuu baate yoo namni agarree faayidaan qabu akkuma waan hin barreeffaminitti lakkaa'ama. Namni keenya aadaa dubbisuu hin godhanne karaa biraatiin immoo bu'uurri kunii fi wanti kitaabni kun hammate namuma hanga tokkoofitu dhimma isaati malee bu'uuruma isaa ulaalee faa kan irraa maquuf kan ittiin tolle irra guddaan namaa akka hin barbaanne nama utuma namaa galuuti. Waan kana tattaafannee ani baay'ee biriif akka inni ta'e natti dhaga'ama. Wanti kanarra bal'isanii mi'eessanii si dhiyeessan hafeera. Kanaaf keessattuu immoo waan karaa walakkaadha wanti kun naannoo bobbaa keenyaatiif sosso'iinsaa dhaaba keenyaa guddaa hanga irraa hafe beekamaadha. Kanaaf namni biraa yeroo fudhatee sadarkaa duraatti utuu waan warri achiin turan keessa turan kan karaa dhiyaa sanatti dabalanii kun lamaan immoo deebi'ee walitti dabalame yoo jedhee nama akkumatu jette waa barreessuu warra barbaadanii fi kan irraa ka'umsaa ta'aa fi akkuma jedhe baay'ee irraa gubbaa akka ta'e anuunuman beekaa haa ta'u garuu wanti xiqqoon jedhame suni faaktiidhumaa dhugaadhaa warri immoo jara daran qulqulleessuu barbaadanis mirga isaaniitti ni danda'u. Haa ta'u garuu achirraa ka'amee wanti tokko fuulduraa hojjetamuu qaba. Dhimmi kun dhimma fardiidha. Dhimma Oromootitti cilaa'ee Oromootitti dhumee itti wareegamee itti dhiphatee itti hidhamee kun hojii guddaatu saba Oromoo laalchisee hojjetamee kun waan dhaloota taanuu fi ol kaa'amuu qabuu fi beekamuu qabudha. Ati immoo kana fuutee akka namni dhaga'u gooteetta keesseefis jirtaa namni barbaade kan dubbisuullee yeroo hin qabne akka caqasu tokkotti keesseefii jirta sagalee bareedaa fi afaan isaanii galuun qopheessitee dhiyeessuu keetiif galata guddaan sii qabaa. Fayyaa ta'ii egaa yoo jiraanne immoo ammas kunoo warra deebinee lafa barbaachisu walii ibsuudhaan waan danda'ames immoo itti dabaluudhaaf namni yoo nan godhaa jedhee hin dadhabu.
Ana caalaa garuu jaallan dandeettii sitti qaban beekumsa isaas odeeffannoo isaa qaban ni jiru isaanirraan eegaa. Anis immoo waan hafte itti daddabaluudhaa fi carraan isaa ni jira natti fakkaata. Kanaaf hundi keenya waliin taanee seenaa saba keenyaa, seenaa qabsoo keenyaa, seenaa uummata keenyaa kaa'uunii fi wal barsiifachuunii fi dhaloota birootiif dabarsuun barbaachisaadha. Warri kana irratti qooda fudhatan hundinuu galatoomaa achitti maxxansiisuudhaan, raabsuudhaan kunoo atis akka amma jedhe kanatti irratti hojjechuun kun waan guddaa gootaniittu. Egaa hundi keenya iyyuu qooda keenya ni ba'annaa itti fufnaa guddoo galatoomisitu caalaa galata qabaa jechuun hin jedha Jaal Biqilaa.